Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jira alhamdulillah. Hadhallee maashaallah bishaaf maakiin suuraa addaa maxxansaniiranii waan YouTube irra nu eegaa jedhanii jiranii. Dhugaa rabbi isaan orma fiilmii hojjetan fakkaatanii akkam baay'ee namatti tolanii badanii jiran Samoona kana badanii jiranii nurraa badanii jiranii akka anaatiin namni yaadamme. Namni hunduu komentii isaa jalatti isin yaadnee jirreedha namicha seeyyan. Maaliif badan garuu waan haaraan nu dhufuuf badannatti fakkaate nu eeggadhaa jedhu jiranii maashaallah hedduu bareedanii maashaallah ijoollee qacalee rabbi oliif sinaa dhiisu akka bareedamne wal biraa ilaalaa isaan orma fiilmii hojjetan sana fakkaatanii akkasii rabbi oliif sinaa dhiisu horaa bulaa deebanaa isiniin jenna umurii wajjin dheeradhaa arrii wajjin filadhaa isiniin jenna ummata qashti isin yaadne nuuf koottaa jennaan akkuma warri komentii jalatti akkas dabarfanne sane dhugaa rabbiin baay'ee yaade erga isaan dhufanii isaan jala deema waan ta'eef namni akkanaallee baay'ee jira arge jiraannooyyuu maalirraa baddanii maal taatanii jedhanii komentii jalatti amma suuraa isaan gadhiisan kanatti akkuma nama ija baatee isaan eegu jira jechuudha. Laale nama hedduutu ati waa'ee maakiitiif shaamalee haasoftu nama jedhan ana bicha osoo hin taane nama kumaatama akkasii waa'ee isaanii haasa'u akkasii uummata jaalalaa waan ta'aniif waa'ee isaanii haasofna. Rabbi nagaa fiduu nurraan badinaa maakiif ibsishaa koottaa isiniin jenna. Waliif sinaa dhiisuu wal biraa bareeddanii mee ilaalaam orma fiilmii hojjetu maal fakkaatu fiilmii musliimaa isuma fakkaatanii. Walaa masgiinni hedduu bareeda. Masgiida maalis haala adeemu waan jedhani isaatii ka Masrii keessatti argamu akkasii maashaallah tabaarakallah uummata qaalii uummata qacalee maakiif ibsishaalleeni ka wal biraa bareedamme bilillee fakkaatan dhugaa tuusin ijarraa kaasiniin jenne isinitti hunda dhugaa rabbi ijarraa sinaa hambisuu miidiyaa kana keessa ka nama hedduu jira suuraa nama dhugaa rabbi suuraa namaatiinu suuraa namaatu iyyuu ijjiin tutti beeka akkasii ijji waan hin taane nama hundaa miti ka ijji gariin talaaltee rakkoo namarraan geettu jira jedhan subhaanallah uumama warratti suurama kana hoo seeraan ka'ani suurama kanarraa iyyuu nama tutti jedhan inshaallah rabbi isaan suuraa kanarraa illee sinaa haa qabuu sinaa hambisanii jedha. Garuu baga turan xiqqoo uummanni ija itti qabee ona silaa bakka uummanni waa'ee isaanii haasa'u jira gamma garuu isaan hafuun ajandaa isaan irraa dhaabate nama meeqa ka isaanii dhufiitii hafuu isaaniitiin ka waan ajandaa godhatu dhabee dheewwatu jiru ka isaan arrabsu jechuudha. Akkasii rabbiin nagaan isinaa fiduu. Viidiyoon illee yeroo tokko nu baya akkana nurraan hafina akkana nurraan badinaa isiniin jennaa qaqqaaliiwwani ammoo baay'ee isin jaaladhan akka kiyyatti namni isin jaalatu kanaa ol kumaatama jiraanis garuu haga ofii kiyyaatiin hedduu isin jaaladha naaf jiraadha isiniin jedha isin lachuu uummata dhiifama. Silachuu uummata Oromoo jaalatoota uummata Oromoo waan taataniif namni isin jaalata. Namni nama ta'eef nama hin jaalatu. Nama hundas hin jaalatan akkam bareeda bootaa isaan dhaabatan dhugaa rabbi maashaallah tabaarakallah. Masgiinni akkam bareeda. Akkuma isin bakka masgiida kana dhaxxanii kaatanitti rabbi wallaahi waliif sinaa dhiisu maakiillee irraa bareedee jira. Hayi mushurroota irraa bareedee jira. Ati misirroo miti antee maasii achi fifidda jedhanii hin ibsaanillee inni jalatti suuraa inni gadhiise kana jalatti viidiyoon yeroo muraasa keessa viidiyoon dhufna jedhanii jiranii. Yuutuubii isaaniillee jajjabeessaa warra sabiskiraayibii goone sabiskiraayib godhaa jajjabeessaa laayik sheer godhaa jajjabeessaa odoo amaara taate ijoollee akkanaa seenaa akkanaa hojjetanii osoo namni takka hin beekne walitti dhufanii waan akkanaa kana hojjetanii wallaahi wabillaahi silaawoon akkuma 100 miti 200 galan ji'a takka keessatti garuu isin
Oromoon keenya saba biraa jala fiiguu hin jaalata. Garuu nama ofii guddisuu hin jaalatu. Shaqaalonni mana maadaamii akka ta'ennaa yoo yuutuubii banatti yeroo san guddisan. Guddaalleen walii sheer godha. Kenna namni xiqqishoo akka nammataa ol fudhatee sabskraayibiin isaa xiqqoo achi fagaate waan keessa tare san hin beeku. Kalaas sheerii namaa godhuu dhiisi akkana jedhee yuutuubii namaan laalu. Kanaafi holaa laalluu malee ol malee waan qabnu keessattuu maakii wallaahi jaalala isaanii kanarraa namni waa hedduu waan baatuuf fageenyis akka jaalalan daangeessine waan nama barsiisuuf osoo kiyyaa isaanirraa baradhaa. Ammoo iyyuu walis guddisuu waa yaallu akkanan godhatina akkanan ta'inaa ka sabni namaas kama namaati. Sabni ambaa alagaan alagamaa jedhani. Akkas isiniin jedha uummata jaalalaa bakki isaan dhaabatanii suuraa ka'an kuni viidiyoonis dhufaa jirra jedhani. Nagaan kottaa welkam isiniin jenna. Bakka seena qabeessa bakka masgiida seena qabeessa dhaqanii bakka fiilmii yaane fiilmiirra jira jechuudha. Iddoon isaanii dhaqanii amma suuraatti ka'anii viidiyoo hojjetan kuni. Akkasii obsaan ennaa kottaa nagaan jennaan erga poost godhan sa'aati tokko baay'ee natti tole suuraan kun dhugaa rabbi. Viidiyoon kana caala akka turu abdii qabna. Akkasii jajjabeessaa ijoollee tanaa alagaan alagumaa maaltu alagaadhaan fira jedhanii ka gandaa jala fiiguu dhiisamee holaa guddifnu. Xiqqaa kennarraa kaanee xiqqaan guddaa laalu. Guddaan xiqqaa laalu. Guddaa sanis eenyu guddise. Horruma sabskraayibii xiqqaa qabu kan qabne. Oromomaan namni kamuu aslimmaan hin gadda feemasa ta'e kuni wallaahi osoo Oromoon jiraatu baatte asliin inumaan beekamu. Kanaaf Oromoon jiraannaa innillee feemasa ta'e. Wal malee waan qaban namu. Qanii sanii Oromoon jaddiftee gara maaraatii achi garagaltee yookaan harka marattee teettee takka feemasii ta'uu miti kufanii salphatanii galan jechuudha. Kanaaf wallaahi guddaa feemasa ta'e kanas ka bakka guddaa hoga ijoollee dakana jirtu kanas hin laalle ka ijoollee silaa feemasa ta'uu dandeettu akka ibsaaf maakii kana hin laalle hin guddifne faayidaa hin qabu dhugaa rabbi. Akkasii alagaan alaguma ka jedhassanii kennuma kenna Oromoo walaa guddifnu isiniin jedha. Ijoollee ibsaaf maakii mee xiqqaatee 100 sommaakii biraan hin deemne saame warra sabskraayibiin gooneef warri isaan dinqisiifattan hedduu dinqisiifadheani baay'ee natti tolan dhugaa rabbi oliif sinaa dhiisu isiniin jedha. Isin jaaladhaan illee asuma dhaabaa viidiyoo kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.